Ashammar ka fuudhee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii an nagaa kootii galata waaqayyo har'a viidiyoo haaraadhaan gara keessan dhufeen jira. Duraan dursee maatii warri kana duraan maatii taatanii yaada keessan koomentii irratti na barreessitan guddaa galatooma. Warri maatiin ta'an immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo notificationin dafee akkasini dhufuuf mallattoo bilbilaa yookiin immoo dawul milikitii san gahee tuqaa isiniin jedha. Arra wanti nani qabadhe isiniif dhiyaadhe shamarraniifis dhiiraafis wanta ta'udha. Inni maalinni gaa'ela dura wanti nuti beekuu qabnu warri dhiiraas ta'e warri shamaraa gara gaa'elaatti seenuu keenyaan dura wanti nu beekuu qabnu isinitti hima jechuudha. Inni tokkoffaan waa'ee maatii fakkeenyaaf yoo shamara taate gara gaa'elaatti seenuu keetiin duratti jechaadha. Isa tokkoffaa irratti wanti ati abbaa manaa kee gaafachuu qabdu waa'ee maatii isaati. Yeroo tokko akka haalaatti odeeffamutti jechuudha. Waa'ee keenyaa fi maatiin keenya kuni dhimma keenya malee dhimma mataa keenyatti malee waa'ee maatii keenya miti. Jireenya kana nutu jiraata malee maatii keenya miti kan jiraatu. Kanaafuu isaan hin galchuu maatii keenya jechuu dandeessan garuu hin galcha. Maaliif seetaan? Yeroo jireenya keessatti jechuudha hiriyaa gaariin ta'an yeroo akka qabdan beektan irraa fagaachuu dandeessan. Maatiin keessan garuu gaariis ta'ee badaa yeroo hundumaa kan si wajjin hin jiraatudha jechaadha. Kanaafuu waa'ee maatii isaa sirriitti beekuu qabda jechaadha. Waa'ee obboleewwan isaa, waa'ee maatii isaa maal akka jaalatan, maal akka jibban sirriitti kana beekuu qabda jechaadha. Fakkeenyaaf galii ofii isaatii qabuun maatii isaa bulchuu danda'a yookiin immoo maatii isaa gargaaruu danda'a jechuudha. Kana itti amantee seenuu qabda. Erga gara gaa'elaatti seentee booddee abbaa manaa keetii wajjin wal loluu yookiin immoo sababii kana walitti buutanii addaan ba'uu qabdan. Kanaafuu oduma duraayyuu beekteeti akka inni maatii isaa gargaaru jechaadha. Rakkoon qabu ture. Seegalee miti fakkeenyaaf namoonni baay'ee hojjetanii galii isaaniitiin maatii isaanii hin gargaaru. Abbaan manaa kee yookiin immoo jaalalleen keetis namoota gara keessaa tokko ta'uu danda'a. Kanaafuu waa'ee kana adda baastee beekuu qabda. Inni lammaffaa immoo gara gaa'elaa seenuudhaaf hagam akka fedhii qabdan. Yeroo tokko jechuudha maatiin hin dhiphisa. Ijoollee isaanii shamaras haa ta'u dhiiras haa ta'u dafii nuuf fuudhitii nuuf dhalfadhu fuudhitii nuuf da'i akka ta'uu barbaanne jedhanii maatiin ijoollee isaanii hin dhiphisu akka maatii bal'aa horatanitti jechuudha. Kanaafuu sababii kanaaf ati dhiibamteeti immoo gara gaa'elaa kanaa kan seentu. Hiriyoonni kee waan fuudhaniif immoo gara gaa'elaa kanaatti kan seentu. Ati gammachuu qabda, itti gammadda haadha manaa keetitti yookiin immoo jaalallee kee sanatti fuutee jiraachuudhaaf hagam fedhii qabda. Kanaafuu fedhii isaa gaafadhu. Hagam wajjin jiraachuudhaaf akka fedhii qabdu, hagam akka gaa'elaa gara gaa'elaatti seenuudhaaf fedhii qabdu gaafachuu qabda jechuudha adda baastee. Maatii keenyaan dhiibamnee gara gaa'elaatti yoo seenne boru gargar ba'uun keenya lolu. Hiriyoonni keenya waanuma fuudhaniif yookiin waan heerumaniif jennee gara gaa'elaatti yoo seenne boru gargar ba'uun keenya lolu. Kanaafuu kana adda baasnee beekuu qabna jechaadha. Hundumti keenya hiriyoonni keenya heerumanii ta'uu danda'a, hiriyoonni keenya fuudhanii ta'uu danda'a. Isaan waan fuudhaniif qofa nuti heerumuu yookiin immoo fuudhuu hin qabnu. Kanaafuu kana adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan immoo galii hagamii akka qabu. Fakkeenyaaf mindaa isin argattan atis ta'e inni mindaa isin argattan hagam akka ta'e, galii isin qabdan hagam akka ta'e adda baastanii beekuu qabdu. As biratti baay'een keessan erga jaalalli jiraateeti rakkoon hin jiru waa'ee mindaa yookiin immoo waa'ee galii keenyaaf jechuu dandeessan. No, jaalalli nyaatamu, jaalalli dhugamu, jaalalli hin jiraatan. Okay, wal jaalachuun keessan gaariidha. Garuu mana keessatti yeroo jiraata walii wajjiniin galii sin barbaachisa. Gansabni sin barbaachisa. Qarshii malee namni akkamitti mi'a bitachuu qabdanii, uffata uffachuu qabdanii, nyaata nyaachuu qabdanii waa baay'eedhaaf qarshii sin barbaachisa. Kanaafuu galii sin qabda sun akka sin jiraachisuu fi akka sin hin jiraachisne adda baastanii beekuu qabdanii waa'ee galii isaa gaafachuu qabda jechuudha. Galiin isin gara gaa'elaatti erga seentanii booddee galiin inni argatu kun sin jiraachisa lamaan keessan. Kanas adda baastee beekuu qabda. Inni afuraffaan immoo jaalala keessanitti hagam gammaddan.
fakkeenyaaf akkuma duratti isiniin jedhe osoo ishiin jaalatin yookiin qarshii isheetiif jettee yookiin mana isheetiif jettee yookiin waa isaaf mana isaatiif yookiin qarshii isaatiif waa tokko irraa jaalattee yookiin immoo maatiin isaa beekamaa yoo ta'e yookiin immoo isheen beekamtu yoo taate kanaaf jettee itti heerumtamoo kanaaf jettee ishee fuutamoo dhugumaan jaalatte eenyummaa isheen jaalatta amala isheen jaalatta bifa isheen jaalatta sitti toltee jirti kana adda baasii beeki dura. Osoo kana adda baasteen beekin waa tokkoof jettee isheetti dhiyaatte jechaadha. Qarshii isheetiif jettee yookiin waa tokko isheetiif jettee yoo dhiyaatte wanti sun erga badeeti atis ishee dhiistee deemta yookiin isa dhiistee deemta jechaadha. Kanaafuu kanas adda baastanii amma jaalallee ta'etti hagam gammadda hagam ishee fuudhuu barbaada hagam ishee jaalatta kana adda baastee beekuu qabda. Inni shanaffaan immoo waa'ee fayyaa keessanii adda baastanii beeku. Waa'ee fayyaa keessanii yeroo siin jedhu fakkeenyaaf namni kamiyyuu dhukkuba garaagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf ani alaarjikiin qaba. Kanaafuu abbaan manaa kiyya akkana ani alaarjikii qabu beekuu qaba. Miti namni kan dhukkuba garaagaraa dhukkuba kiintaarotii dhukkuba asmii dhukkuba garaagaraa qaba namni kamiyyuu jechuudha. Kana wal dhoksuun qabdan gonkumaa waa'ee nageenya waa'ee fayyina keetii beekuu qaba. Yoo itti naman yoo hin sodaata ta'e gara keetitti dhufu yaadhiisu malee kana gonkumaa dhukkuba keessan yookiin immoo waa'ee fayyaa keessanii wal dhoksuun qaban jechuudha. Dirqama kun fakkeenyaaf dhukkubni namarraa namatti darbu jiraachuu danda'a. Kanaafuu namni kun durumaayyuu tamanee seenuu qaba malee erga dhukkubaan qabameeti erga of beekee sababii kanaaf duwwaa addaan ba'uu dandeessu jechuudha. Kanaafuu dhukkuba tokko dhukkubsattee jettee atis shamarrees ta'ee dhiirri walitti himuu qabdan ofii keessanii walitti haasa'uu qabdan jechaadha. Inni jaaffaan maalidha? Amantaan keessan tokko ta'uu qaba. Amantaan amala akaakatii yookiin immoo hubannoodha jechaadha. Namni kunoo musliima waaqayyo musliima namoonni baay'een musliima namni baay'een kiristaanaa amantaa gara kiristaanumaayyuu ta'e meeqatu jira kiristaanaa aynati meeqatu jira baay'eetu jira. Kanaafuu amantaan keessan tokko ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yaada garaagaraa qabaatanii yookiin immoo hubannoo garaagaraa qabaatanii maatii tokko nama tokko fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa tokko ta'uu jedhama jira tokko erga wal fuudhanii booddee tokko ta'u. Okay. Garuu yaada lama qabaatanii amala akaakatii lama qabaatanii tokko ta'uu hin danda'an. Isheen kana yoo jette inni san jedha. Fakkeenyaaf yeroo sooma musliimaatii fi yeroo sooma kiristaanaa tokko miti. Yeroo isheen soomtu inni hin soomu. Sooma keessatti wanta baay'eetu jira wanti raawwatamne baay'eetu jira. Kanaafuu amantaan keessan baay'ee tokko ta'uu qaba. Kana sirriitti adda baastanii beekuu qabdan. Dhugumaan yoo gara jireenya gaariitti yookiin immoo gaa'ela gaariitti seenuu barbaadan kuni dirqama jechaadha. Maaliif boru erga daa'iman keessanillee horattaniiti innillee amantaa kiyyaa hordofu jedhu. Sunillee isheenillee amantaa kiyyaa hordofu jedhu. As birattillee lamaan keessa wal loluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kun rakkoo uumuu danda'a yookiin immoo sababii kanaaf jettanii erga gaa'elatti seentanii booddee gargar ba'uu keessaniin duratti gaa'elaan duratti wantoota kanneen adda baastanii beekuu qabdu. Inni jaaffaan immoo inni torbaffaan itti gaafatamummaa akka qabdan beekuu qabdu lamaan keessanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko haadha manaa yookiin immoo abbaa manaa qabu laaxxee yookiin qofaasaa jiraata yoo ta'e sa'aatii barbaade galaa sa'aatii barbaade bahaa namni isa gaafatu hin jiru. Akka barbaadetti jiraachuu danda'a jechuudha qofaasaa waan jiruuf. Garuu yeroo haadha manaa fuudhee haadha manaa isaatiif jedhee dura halkan keessa sa'aatii lamatti kan galu yoo ta'e amma immoo sa'aatii 12tti galaa jechaadha. Kanaafuu kanallee akka itti gaafatamummaa akka qabdan adda baastanii beekuu qabdu. Sababni isaatis lamaan keessaniifuu isin barbaachisa itti gaafatamummaan. እና ኃላፊነትይ keessan ኃላፊነትይ akka qabda yookiin immoo itti gaafatamummaa akka qabdan adda baastanii beekuu qabdu jechaadha. Gaa'elaan duratti kana yoo beektan gara gaa'elaatti seenuu kana beektanii gara gaa'elaa keessanitti yoo seentan gaa'ela gaarii yookiin immoo jireenya gaarii jiraachuu dandeessan jechaadha. Yeroo jalqabaaf fikir chaanaalii kootii kan dhuftan subscribe gochuun dagatinaa.
barumsa irraa argachaa jirta yoo taate namoota biraatillee sheerii godha laayikii godha galatooma guddaa siin jaaladha siin kabaja keessattuu gara TikTokitiin dhuftanii warri subscribe gootan garuu subscribe hin gootu dhuga baay'een keessan dawil milikitii garuu hin irraafatu please ishees gadi tuqaatii ordofa sinan jaaladha baay'ee tokko naqannaaf tura video biraatti nama wal arginti